Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwataatti jirtan OBN International. Akkuma beekamu egaa Nobel Peace Prize kan Dr. Abiy Ahmed badhaafaman ilaalchise guutummaa addunyaa irraati jaarmiyaaleen hawaasa Oromoos ta'an akkasumas geggeessitoonni addunyaa baga gammaddan jechaatti jiru. Nuyis yeroo adda addaatti isinii dhiyeessaa turre arras jaarmiyaa hawaasa Oromoo Kaalgaarii irraati keessummoota laman qabadhee jira. Keessummooti ko Muhammad Abbanagaa Prezidentii hawaasa Oromoo Kaalgaarii fi akkasumas miseensa waldaa hawaasa Oromoo Kaalgaarii irraa immoo obbo Saamu'eel Qomichaati. Lamaan keessan iyyuu baga nagaadhaan dhuftan isiniin jechuun barbaada obbo Saamu'eelii fi obbo Muhammad. Galatoomi Abdii akka miidiyaatti OBN International dhaamsa kana addunyaatti nu dabarsuudha keessatti immoo hawaasa Oromoo biyya keessaaf addunyaarra jiranuuf nu dhiyeessuudhaaf nu affeeruu keetiif maqaa community Oromoo Kaalgaariitiin galatoomin siin jedha. Galatooma obbo Abdii fi waayillaan kan kee sagantaa kanarratti na affeeruu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jedha. Egaan obbo Muhammad Abbanagaa ati Prezidentii hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa kutaa Kaalgaariiti. Yeroo ammaa guutummaa addunyaa irratti mata duree ta'ee kan jiru badhaafamuu Noobilii nagaa Dr. Abiy Ahmed. Mee yeroo kana dhageessan akka hawaasaattis haa ta'uti akka nama dhuunfaatti maaltu isinitti dhaga'ame? Abdii gammachuun keenya hedduu daranii Nobel Peace Prize jechuun badhaasa isa guddaa addunyaa keessatti qaamolee pirezidaantotaa ta'ee qaama adda addaati badhaasa kennamu. Kanammoo badhaasa kana akka dhala Oromootti yookiin akka lammii Itoophiyaa yookiin akka Afrikaatti badhaasa kana argachuu jechuun especially saba Oromooti waan guddaadha. Akka Afrikaattis gammachuun nutti dhaga'amuu danda'ama. Kanaafuu gammachuun keenya daangaa hin qabu hedduu gammannee carraa kanatti fayyadamee Dr. Abiyyiin ilma Abbaa Gadaatiin baga gammaddee nutilee gammanneerraa jedheetan maqaa community Oromootiin dabarfachuu barbaada. Obbo Saamu'eel yeroo adda addaatti egaa baatii muraasaatti namoonni baay'een abalutu filame abalutu filamaatti jira jedhaniitu haasa'aa turanii dhumarratti garuu namoota lama maqaan isaanii dhahame keessaati Dr. Abiy injifataniiti kan argame guutummaa addunyaa irratti yeroo ammaa baga gammaddan jechaatti jira hawaasi addunyaa. Isin akka nama dhuunfaatti yeroo dhageessan maaltu isinitti dhaga'ame? Abdii wanna natti dhaga'ame kana jechuu hin danda'u. Gammachuun kuni gammachuu saba Oromooti. Ol bahinsi Dr. Abiy illee mootummaa muummicha ministeeraa ta'uun kuni injifannoo qabsoo Oromoo irraa waan dhufe malee waan tasa dhufee miti. Bu'aa ifaajee guddaati. Bu'aa ifaajee waggoottan dhibbatti lakkaawamaniiti jechuudha. Uummanni keenya gaaf tokko harka kennatee hin beeku. Yeroo ammaa kanatti ammoo dhaloonni akka ulee fiigichaa walirraa fuudhanii kana tokko fuudhaa tokko kennaa dhaloonni kun kaanitti dabarsaa milkiin dhaloota dargaggeessaa kanaan irraa nu milkoofte kuni badhaasa ifaajee ummata miiliyoonaatiin argame kabajaa guddatu nutti dhagahama gammachuu guddatu nutti dhagahama. Dr. Abiy illee nu bakka bu'eetiin fudhatee malee waan mataa isaaf kennamee miti. Kuni ani jecha ittiin himu hin qabu. Kuni ulfinna guddaadha saba keenyaaf, ummata Itoophiyaatiif, ummata Afrikaatiif, ummata ilma nagaa jaalatu hundaaf badhaasa guddaadha. Kanaaf gammannee jirra. Isaanis baga gammaddee, ummata keenyaanis baga gammaddeen jabaadhaa gammachuu kana tikfadhaa jedhaan jechuudha. Muhammad gara keetti yeroon deebi'u ati Prezidentii hawaasa Oromoo Kaalgaariiti. Yeroo dheeraadhaaf qabsoo Oromoo biyya alaa keessatti geggeeffamaa ture. Bifa adda addaatiin hiriira bahuutiin haa ta'uti xalayaa adda addaa barreessanii moototaaf erguurraan haa ta'uti rakkoo ilmaan Oromoo irratti biyya keessatti raawwataa ture warra adda durummaadhaan geggeessaa ture keessaa tokkodha. Mee akka hawaasaatti hawaasi Kaalgaarii maaltu itti dhaga'ama? Walii wajjin haasoftaniittu hawaasa naannoo sana jiranii wajjin dhimma kanarratti?
Abdi akkuma ati eerte qabsoo Oromoo keessatti qabsoo qeerroof qeerranyiin biyya keessatti godhaa jirtu keessatti akka hawaasni Kaalgaarii adda durummaatti qabsoo sana keessaa qooda guddaa qaba. Qoodni isaas waan biyya keessa deemaa ture sana saaxil baasuuf, hiriira nagaa baasuuf akkasumas gaafa roorrooniif beelli uummata keenya irratti rabsameenyu jedhu sanaanillee hugna keenyaan hawaasa bira dhaabbataa turre. Sana amma immoo kan nuti argaa jirru qabsoon keenya kun sadarkaa tokkorra ga'ee firii isaa arguutti jirra. Kanaafuu hawaasa keenyaan akka gaariitti namoota hedduudhaan waliin haasa'aa turre. Namootiin illee bilbilanii gammachuu kana akkamitti ibsanna jedhanii hawaasa community Oromoo Kaalgaarii gaafataa jiranitu jiru. Sadarkaa guddaa irratti akkamitti celebrate goonallee jedhanii namootiin hawaasni adda addaa yaada nu kennaa jiru. Hawaasni keenya hedduu gammachuu guddaa qaba. Maaliifi gammachuu kana kan qabe hojii ummataatu as bahaa jira. Roorroo uummatarra deemaa ture keessatti qooda guddaa financially hiriira qabbana -20 -3 keessa bahee xalayaa adda addaa mootummaa Kaanaadaatti United Nationitti barreessee Amnesty International waan akkasii irratti barreessinee hojii guddaa hawaasa hojjetaa ture. Kanaafuu sanammoo wanti sun hojiin suni Muumicha ministeeraaf tiim Lammaa jedhamu sana kara taayitaatti yookiin aangootti akka dhufu waan gargaare keessaa waan tokko gatii ta'ennaan tiimiin kun Peace Nobel Prize kana argachuunsaa daran hawaasa keenya hedduu gammachiiseera. Sanumanne hawaasni keenya hedduu gammachuu qaban siin jedha Obbo Abdi. Egaa Obbo Saamu'eel akkuma badhaasi kun namoota baay'ee gammachiisee gammachuu isaanis karaa adda addaatti ibsataa jiran namoonni immoo isa kanattis muffii qaban jiru biyyuma keessaati. Namoota akkasiitiin maal jettu? Farran kolfanii hin seeqatanii jedha Oromoon ammaa kubetta. Namni nagaa uummata biyya saniitiif yeroo ammaa kanatti hin barbaanne kan yeroo darbee haadhiif namni namas haa ta'u, garees haa ta'u, jaarmayaas haa ta'u, kan uummata keenya dukkana sanitti deebisuu barbaadu yoo jiraate inni sun nama ta'ee kan akka namaatti yaaduuf hin uumamne ta'uu hin mala. Ani hiikkaa isaa hin qabuuf. Uummanni Oromoo dukkana sanitti deebi'uu hin barbaadu. Uummanni Itoophiyaa dukkana sanitti deebi'uu hin barbaadu. Haadhateen akka arguu dhabni bar erga jijjiiramni kun ijoollee tan achirra ol baasee haadhateen ijaan argine bara. Ka biyya keenya lagan kuni warri kun isa kana if duuba deebisna jechuun yaaduyyuun qaban utuu waan biroo hojjetanii isaaniif gaari. Hin danda'amu. Uummanni Itoophiyaa cufti waraagama uummanni Oromoos ta'ee saboonni biroollee humna isaatiin hundumtuu itti hirmaateetiin adda durummaadhaan uummanni Oromoo dargaggeessa isaa xiqqaa guddaan wareegama itti kafaleetiin jedhe kana dachitti gadi deebi'a malee namni keenya dukkana sanitti hin deebi'u kana beekuu qaban. Yoo kana kan yaadan ta'e yaadaallee jiru tattaaffis godhaa jiru Oromoon ammoo beekkatee jira kana. Kan dabreeraa waan dabreerraa hedduu baranneerra kuni lamanan suufan jette jaartiin jedhan. Hin deebi'u dukkana sanitti deebi'uun inuma hin jirre kana akka beekan itti hima jechuudha. Egaan Mahammad gara keettan deebi'aati. Nobel Peace Prize'n kun waan gaarii tokko akkuma qabatee dhufee akkasumas immoo galfatas hin fakkaata. Akkuma biyyoonni lamaan araaramanii biyyoota lamaan keessatti nagaan bu'ee biyya keessatti immoo magaalota yeroo ammaa command postii jala jirantu jiru. Namoonni baay'een bulchiinsa kanarraa waa baay'ee eegu kan komatan jiru. Inni kun furmaata argatee biyyi kun nagaaf tasgabbiin bu'ee badhaasi amma akka biyyaatti Itoophiyaan badhaafamte kunis itti fufiinsa akka qabaatuuf bulchiinsa kanarraa maaltu eegama isin akka jaarmee hawaasa Oromootti maal gorsitu? Gaafii gaariidha Abdii. Akka odeeffannoo adda addaatti
biyya keessatti Oromiyaa keessatti illee naannoo adda addaatti illee nageenyi iddeen itti hin jirretu jira. Garuu akka mootummaan kuni biyya sana keessatti nageenyiif tasgabbiin jiraachuun biyyattii sana guddina sanaaf ikonomikaal riifoormii gochuudhaafis waan barbaachisaadha. Ilmi namaa immoo hoo nagaan hin jiraanne hojii ol galee gadi ba'uun hin rakkisaa. Kanaafuu akka hawaasa Kaalgaariitti wanti aan dhaamuu fi barbaadu sirni kun sirna waggaa 27 ture. Sana keessatti warri dantaa ofii eeggachuudhaaf wanti soso'anus hin jira. So sana addaan baafatee especially waan saba dantaa saba keenyaa saba Oromoo eegsisu irratti halkanii guyyaa hojjetanii nagaa naannoo adda addaallee hawaasa jaarsolii itti mari'achiisanii qeerroof qeerranyii itti mari'achiisanii mootummaanis tasgabbiinsa nagaa uummata sanaa kabachiisuun gatii dirqamni irra jiru yennaan waan sana irratti halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabaan jedha. Kan biraa immoo yeroo ammaa Nobel Peace Prize kuni waa guddaa advanteejii guddaa akka biyyaatti fidee jira. Advanteejiin suni ijjiif gurrii addunyaa as a personal Dr. Abiy irra jira, akka biyyaatti Itoophiyaa irra jira jechuudha. Carraa sana argatanii economical reform illee addunyaatti waan jara rakkisee jiru ibsatanii transitionii kana gaggeessuudha. Kanatu nu barbaachisaa, nu bara dhaabbadhaa yeroo jedhanii itti dhagahamallee gatii argatan wennaan addunyaan dhaggeeffachuun jira. Chaansii kana argatanii chaansii kanatti fayyadamanii addunyaa wajjin hojjetanii waan barbaadan argachuu gatii danda'an wennaan advanteejii kanatti fayyadamanii saba keenya waan buutee akka sabaatti buusuuf irratti hojjechuu qabuun jedha. Sanammoo abdii qabna. Jijjiiramni kun jijjiirama halkan tokkotti dhufee miti. Akka turbulence waan gaafa flightii Awurooppilaanii qabattee deemtu turbulence jira. Turbulence sana kana gaafa turbulence tokko uumamu wanti ati gootu you buckle your belt jechuudha. Qabattoo keeyyii cimsattee hidhatta. Yeroo turbulence akkasii kun nu mudatu akka mootiittis akka sabaattis walitti dhufnee tokkummaa keenya dabarsinee qabattoo keenya yookiin beeltii sana cimsannee waliin deemuu qabna malee beeltii sana hiikannee adda baana jechuun suni akka sabaatti nun baasu. Akka Oromootti especially akka saba Oromootti yeroon kun yeroo daran tokkummaa keenya cimsannee waan gaaffii Oromoo hin deebifamne sana kara irratti hojjetamee gaaffii warran biyya sana keessatti nu waliin gabroomanii sana gaaffii jaraallee akka sabaatti tokkummaadhaan deebifnee yeroo keessa deemnu. Sanaafuu sun barbaachisaadha. Ammallee waan ummanni jedhu dhaggeeffachuun mootii jechuun waan ummanni jedhu gurra kennee fi ija kennee fi dhaggeeffatee waliin tarsiimoo ijaarratee deemuu qaban jedha abdii. Obbo Saamu'eel gara keessanitti yeroon deebi'u komee uummataa dabalatee yeroo ammaa biyya sana keessatti dantaa siyaasaa adda addaatu geggeeffamaatti jira. Jaarmiyaalee Oromoo mootummaa biyya bulchu dabalatee dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee maal jettu? Galatoome abdii, dhaamsi ani qabu beektaa seenaan biyya sanii xaxamaadhaa fi baay'ee rakkisaa kan ta'e, kan ummanni qulqullinnaan hin beekne, kan ummanni addaan baafatee hin beekne, waan addaan baafatee hin beekne keessatti kan jalatti rakkataatiin ture jechuudha. Jijjiiramni dhufe kun wareegama akkuma duratti jenne gatii guddaan itti ba'e irraa waan ta'eef paartiin ammaan kana biyya bulchaa jiru kun ODP'n dursee uf qulqulleessuu qaba. Paartiin kun sirritti ufir deebee uf gulaalee miseensota isaa madaalee kaasiin dura TPLF faayidaa isaaniitiif ganda gandaa guurtee ittiin nama ajjeesaa turte, ittiin nama hidhaa turte, kanneen warri harki isaanii hammeenna qabu
seera barbaachisuun gaafatamanii kuwwan ammoo gorfamanii akka caasaa paartii hawaasaatti ufaaroomsanii ummata kana gaggeessuu qabuun jedha. Jaarmaan siyaasaa Oromoo isaan kuwwan ammoo waggaa dheeraa umrii isaanii guutuu qabsoo kanarratti kan dabarsan hundi biyyatti galanii jiru. Jarri kun hundi isaaniitu kan qabsaa'an sabaaf malee mataa ofiitiif miti. Warri dabranis kan jiranis. Amma dargaggeessi gahee jira. Qeerroon geettee jirti. Qarreen dhufanii jiran. Qabsoo kana irraa fuudhaa jiru. Isaaniif eebbisanii kennanii isaaniin gorsa isaanii ta'a. Yaada waan isaan jalaa hir'ate isaanii itti guutaa. Isaan jajjabeessuudha malee danqaa ta'uun gaarii miti. Asiin dura wanni adda addaa walirratti raawwatamee gadoo guddatu jira. Gadoon sun yoo amma as dhufeetiin fuuldura sabaatti kan irratti haasawamu ta'e ummata kennaa fi miidhama guddaadha. Ummanni kun akka asiin duraa san miidhama ukkaamsaa sanitti deebi'u akka hin barbaannee fi waan hafe itti guuttachuu qofa qophii kan qabu jechuudha. Kanaaf Dr. Abiy illee Tiim Lammaan illee tokkoffaa tokkummaa isaanii cimsuu qaban, lammaffaa ammoo jaarmaa isaanii qulqulleessuu qaban, jaarmoota siyaasaa Oromoo kan biyyatti galan kana akka tokko ta'anii tokkummaa isaanii cimsanii wal ijaaran isaan gargaaruudha malee isaan jidduu fayoo seenuudhaaf kan yaalii godhan ta'e suni rakkoo guddaadha. Waan akkasii sanirraa of eeguu isaan barbaachisa. Kuni seenaa keessatti waan yeroo hunda hin argamne waan salphaa miti. Lola mootummaan addunyaa dhaabuu hin dandeenye yeroo gabaabaa keessatti Dr. Abiy kan dhaabsise aadaa isaa irraa nama nagaharraa nama ganda nagahaatii bahe waan ta'eef beeku. Nama sirna gadaa, sirna nagahaa, sirna araaraa keessaa bahe waan ta'eef Abiy kana raawwachuu kan danda'e. Malee horiin guddaan dhangalee lubbuun namaa meeqaa bahee lolli kun dhaabbachuu hin dandeenye. Galata Waaqaati. Baga milkiin harka Oromootiin qajeelte jenna. Kanaaf milkiin tun tani nagaa gaafa Afrikaa irratti buusaa jirtu biyya keenya keessa nagaa buusuu waan hin dandeenyeef jiru. Jaarmaaleen Oromoo illee amma bakka jirru kanarraa if duuba deebineetiin yoo yaanne karaa keessa dhufne hundi keenyaa waan beeknuuf karaa nagaatiin deemuun hedduu nu gargaara. Hedduu miti cufa guutuutti nu gargaara jechuudha. Wayita qawween lollee jirra, wayita qawween falmannee jirra. Ka hidhamee ka duudhee kaafee hafee jira. Akka jaarmaatti ammoo amma yeroo nagaa kanatti taa'anii mari'atanii sabni keenya akkamiin dararaa kana keessaa baha. Akkamitti hiyyummaa keessaa baha. Akkamitti lamuu koomaandi poostiin irratti hin deebine. Kanaafi uummanni keenya warri jaarmaa siyaasaa gaggeessan kanarratti sirriitti mala filchanii uummata keenya akka rifaatuu kana keessaa bahu gochuun isaan irra jira. Kuni dirqama seenaatii. Ifaajee isaanii kan waggaa dheeraa waggaa 50 anuu haga of beekutti umrii kiyya guutuu wanni argaa dhaga'ee guddadhee fi wanni keessatti dararamaa ture kana jechuudha. Amma immoo dararaa san uummanni keessa akka arguun barbaadu anis arguun barbaadu. Kanaaf of eeggannaa guddaa barbaachisaa, hayyoomuu barbaachisaa, saba ofii miti saba ofii jaalachuu barbaachisa. Uf jaalatanii utuu hin taane lubbuu ofii kennaniiti durayyuu saba kanaaf kan dhaabbatan akka paartiitti ODP'n itti gaafatama guddaa qaba. Jaarmaaleen kuwwan illee itti gaafatama guddaa qabu. Warri ammaan kana Wallagga keessa rakkinatu jira, hojii keessa rakkinatu jira, Boorana keessa rakkinatu garaan keenya nu dhiiga. Yoo namni keenya achitti dhufee jedhan hirriban hin argannu. Nutti hin tolu. Nagaa uummanni naannoon Oromoo kun argate uummanni kun argachuu qaba. Rakkoon kun furamuu qaba. Kanaafi ODP'n ammallee itti gaafatama guddaa qaba. Jara kana akka mormitoota tokkootti lola Eertiraa fi Tigraay jidduu jiru, Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jiru dhaabuu kan hin dadhabin Dr. Abiy lola kana dhaabuu hin dadhabin hin yaadu. Hin danda'anii hin danda'an. Kanaaf nageenyi uummatni barbaachisaa kanarratti qabatanii hojjetanii. Muhammad gara keettan deebi'a. Silaa yeroo dubbattu iji addunyaa biyya keenya irra jira, Itoophiyaa irra jira, akka sabaatti immoo saba Oromoo irra jira jetteeti turte. Yeroo ammaa biyya keessatti kan komatus kan komatamus Oromoodha. Duraan kan komatu Oromoo ture, kan komatamu immoo alagaa ture. Har'a garuu kan komatus kan komatamus Oromoodha. Mee isa kana eggitatti godhanii
filannoon yeroo baatilee muraasa gidduutti geggeeffamuudhaaf deemamaatti jira. Haa ta'u malee qophii argaatti hin jirru qabatamaatti lafarratti jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo komatamuu keessaa ba'anii bor biyyattii gara fuulduraatti geggeessuudhaaf maal gochuu qabu jette? Gaaffii saba keenyaa hundaati. Gaaffiin ati na gaafataa jirtu suni hayyootaa fi warra siyaasaa gaggeessanuufin gaaffii sana akka deebisan godhaa. Garuu akka dhala Oromoo tokkootti akka hoogganaa Kaalgaarii tokko community Oromoo tokkotti wanti nuti barbaannu transitionii smooth ta'ee amma wanti nuti waa tokko yaadachuun nurra jiru jijjiirama keessa jira jechuudha. Transitionii keessa jira. Transitionii sana akkaataan ani itti describe godhu nama hawaarra jiru jechuudha. Hawaarra nama xayyaaraa keessa teenyee deemaa jirra jechuudha. Sun jechuun lafa hin qabanne wanti successiin keenya dhaqee lafa hin qabanne jechuudha. Lafa qabsiisanii legitimacy argannee filmaata akka saba tokkootti akka saba Oromootti elected taanee biyya sana gaggeessuudhaaf hojii guddaatu nu barbaachisa jechuudha. Xayyaaraa sana lafa qubsiisuun nurra jira jechuudha. Gaafa sana xayyaaraan sun lafa qabate jechuun electioniin godhamee sabni keenyaa jechuudha akka Oromootti jechuudha. Sabaaf sablammii biyyaa sanaa wajjin biyya kana bulchuun nurra jiraata jechuudha. Sana gochuudha ammoo akka saba guddaatti assignmentii guddaatu nurra jira jechuudha. Sana ammoo hayyuun walitti dhufanii, manguddoonni walitti dhufanii, qeerroon qeerrayyiin walitti dhufanii waan kana tasgabbiinsaan tarsiimoo tumatanii akkamitti electionii kana akkamitti fiixaan baafannaa, akkamitti wal ijaarree waliin deemna waan jedhu I think jalqabameera natti fakkaataa. Wanti sun dheengadda oduu gaarii dhageenye warri siyaasaa paartii Oromoo walitti dhufanii wal mari'atanii jiru. Sana waggaa waggaadhaan argina jechuudha. Walii mallatteessuu walitti dhufanii hin hojjenne jechuu hinuma argaa baanee miidiyaa irrattis argaa jirra. Weelluudhaanis tokkummaa jennee hin faarsina. Garuu yeroon kun yeroo I think yeroo dhumaatii natti fakkaata. Waan kana chaansii kana hoo balleessine chaansii ammallee gabrummaa daraniitu nutti dhufuuf deema. Sana hubatanii waan amma jalqabame kana akka paartolii siyaasaatti walitti dhufanii road map jechuudha. Maappii fuulduratti nu ceesisu sana ofii walitti dhufanii walii katabanii carraa saba keenyaa isa miskiinaa jechuudha. Carraa qotee bulaa, carraa qeerroo kana hojii dhabee mana barumsaa deemee digriif maastersii isaa baadhatee karaarra taa'aa jiru kuni warra siyaasaa biyya sana hoogganu harka jira. Hayyuulee Oromoo keessa jira. Waan kana waamichi an godhuu fi walitti dhufanii dantaa ofii utuu hin ta'in dantaa saba kanaa kabajanii walitti dhufanii marii godhatanii roadmaappii clear ta'e saba kanaa baasanii electionii kanarratti injifannoodhaan akka xumuratanuuni waamicha godhaa fi kun immoo abdii qabna. Kun immoo waan fiixaan hin baha jedheetaniin amana. Sanuma waamichi koo warra hayyuu Oromootiif warra hooggantoota siyaasaati. Obbo Saamu'eel, carraa kanaan dhaamsaa hawaasa Oromoo biyya keessa jiraatan akkasumas immoo mootummaa biyya bulchuuf qabdan yoo jiraate akka miseensa jaarmiyaa Oromoo Kaalgaarii tokkotti yeroo kanan isiniif laadda. Galatoomii abdii dhaamsi ani qabu yoo jiraate Oromoon arma dura beektanii haqas dhufnee biyya alaa kana argine nuti biyya keenya teennee waan adda addaa irraa waan alaa kana barree jira, waan hedduu barreerra namni anjaa argatetti jechuudha. As dhufnee namoota biyya alaa kana dubbisnee waa'ee biyya keenya hoo gaafan hin beekan. Wanni takkattiin isaan beekan maali? Beela. Itoophiyaa jechuun beela waan jedhu beekan. Oh, you are from Ethiopia? Oh, biyya beelaatii jedhan jechuudha. Amma biyyi keenya biyya nagahaa akka ta'e, biyya hawaasa nagaa buusu akka ta'e kuni ragaan mul'atee jira. Ragaan mul'ate kuni
ummata keenyaa fi gatii bahuu qaba. Ummanni keenya rakkoo sanitti rakkoo keessa ture sanitti deebuu hin qabu. Biyyi keenya qotatee bocatee waan qabuun nagahaan rafee buluu danda'uu qaba. Tokkoffaan kana. Jijjiiramni siyaasaallee jijjiiramni amma jirullee kan fiixa bahu yoo nageenyi jiraate. Ummata keenyaaf walidhaan qe'ee keessan tiksa amma dheengadda irrees asteennee ilaalaa turre akka itti harka ol qabataniitiin nagahaan baatanii galtan sanitti qe'ee keessan tiksa. Irjireessi ummata Oromoo yoo walii gale biyyi Itoophiyaa nagaa ta'a. Waan ummanni Oromoo nagaa hin qabneef ummanni Itoophiyaatu nagaa dhabaatiin ture. Maaliif ummanni kun ummata irjireessa, ummata guddaa, ummata baha Afrikaa gaafa Afrikaa irratti biyya hunda keessa jiru. Kanaaf nagaa keessan eegaa, nagaa qe'ee keessanii eegaa, nagaa maatii keessanii eegaa. Har'a lafti hin jiru. Namni lafti waan hin jirre maatiin hundi wal dhaba. Obsa. Hin jijjiiramni kun rakkoon keenya hundaa hin furama. Waliin dhabina, walii obsa. Kana wani dhaama. Dargaggeessi, qeerroon, qarreen waan hin beekne, wanni isaan hin beekne hin jiran jedhu namni beeku murtaadha. Waan isaan dhibe maanguddoon mari'adha. Taan isinuu hin beektanii maal akka gootan. Kanaaf nageenyi biyya keenyaa akka hin boorofnetti jabaadhaa nagaa biyya keenyaa tiksaa isiniin jedha jechuudha. Kan fakkeenyaaf naannoo Walloo keessa rakkinnatu jira. Akkuma dura jenne lixaa fi kibba Oromiyaallee rakkinni kunillee qeerroon kaatee gargaarsa goote hin dhaabata. Mootummaan gargaarsa godhuu qaba. Nageenyi waa hundaafuu hundee. Waggaa dheeraa nagaa dhabnee turreera. Waggaa dheeraa qe'ee keessa deemuu sodaannee banneera. Biyya keessatti IDP taanee banneera rakkannee turreera. Amma yeroon dhufeera. Isa kana harka keenya keessa bahuu hin qabu. Uummanni keenya nagaa dheeboteera. Nagaa barbaada. Oromoo komatu warra Oromoo asin dura gabroomtaa turetu maaf Oromoon ka'ee ufiif dubbate jedhee Oromoo komata. Isaaf rakkoo hin qabnu. Dura ibidda ofirraa buusan. Ka Oromoof gammadu ammoo dhugaa Oromoon qabdu ka argate Oromoof gammadu. Abiyyiin yoo badhaastu addunyaan bar baakgiraawundi isaa duuba isaa hunda qorataniiti jechuudha. Kuni faayidaan sirna gadaa mootummaa keessa gadii hojjechuufu fakkeenya tokko malkata tokko jechuudha. Kanaaf namni keenya walii obsa yoo rakkattanis walii obsa wal gorfadha wal tikfadha biyya keessan tikfadha biyya keessan jabeeffadha hawaasa saba kaawwan illee eegaa akkuma eegaa jirtan kanatti saboonni Oromiyaa keessa jiraatan sindura illee yeroo lolli ture saniyyuu hin tuqamne eegaa rakkina qabaatu yoo jiraate suni mala qaba jechuudha. Kanaaf jaarmaan siyaasaa Oromoo mootummaan Oromoon durfamu kan amma jiru kun mootummaa Oromooti qofan jedhu. Mootummaan ka Itoophiyaati Oromootu hooggansa akka qaba. Hooggansi kun namuu beekuu qaba. Ammaan booda haga biyyi sun Itoophiyaa taatee jiraattutti harka Oromooti akka hin baanetti beekuu qaba jechuudha. Oromoo is the majority. Waan jedhu warri Amaaraa yoo mammaaka tokko ሙሉ ጋን ብር ከምንሰጠኝ የጋኗን ቂጥ መቀመጫ መሬት ስጠኝ ይላል አማርኛ አናፊ ወደ ንትሮርሰ ሞቱማን ኩኒ ፊልማንለ ሂንታ ኦሮሞ አርካማን ቦደ ዲሞክራሲን ሀቃዮ ጅራቴ ወኒ ባሳ እንጅሩ አነምን መርትኑ ቤቴ ኦዳ ፊ ፉዳቴ ጅራቹ ቀበመለ ታይታ ከነ ኦሮሞ አርካሂን ባስናን ያደሙን ቀቡን ጀራ Kanafi Oromoon itti gaafatama kana hunda waan qabu jabaatee gurmaa'ee wal ijaaree humna ta'e caalatti mul'achuu qaba. Jijjiiramni kun gad bu'ee kan bakka hundatti nageenyi saba keenyaaf saba Itoophiyaa uummata Itoophiyaatiif ta'u danda'uu qaba. Kanan jedhu jechuudha kana walidha. Muhammad gara keetan deebi'aa isa dhumaa ati hoogganaa hawaasa Oromoo kutaa biyya Kaalgaariiti. Mee hawaasa kee bakka buutee uummata Oromoo biyya jiru dargaggeessa biyya keessa jiruun dhaamsa maalii dabarsitaaf? Galatoomii abdii ammallee dhaamsi aan dabarsuu fi biyya sana keessatti jiraachuuf akkuma irra deebi'een jedhaa jira. Nageenyaaf tasgabbiin barbaachisaadha. Kanammoo mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin mootummaa Dr. Abiyyiin hoogganamu kana waliin ta'anii nageenyaaf tasgabbii kana akka
uumanuun gaafadha. Kan biraa immoo mootummaa biyya bulchuurraallee economical reform biyya sana keessatti dargaggoolleen qabsoo kana wareegama guddaa kafalanii hojiin hedduu hin jiru. Maaliif waggaa 27 qabeenyi keenya saamamee barachuu mana barumsaallee baratanii bahanii malee hojiin hedduu hin jiru. Hojiin kun akkaataa hojiin itti uumamee chaansii addunyaan isuman sila jedhe irratti addunyaan ijjisaa mootummaa kanarra jira. Kara danda'ameen economical reform biyyattii sana keessatti akka godhanuuni gaafadhaa. Dargaggeessaa immoo kan hin aamu waan social media kana wajjin deemaa jiru wajjin waan social media irratti bahu kana otuu dhugaadha jennee hin fudhatin waan kana jechuudha keessa ilaallee informationii adda addaa bahanii ummata walitti naqanutu deddeemutti jiru. Waan kana qulqulleeffannee miidiyaa waliin illee wanti jara miidiyaa gaggeessitan kun illee ummata dura bu'aati informationii tokko dabarsaa. Sana hoo informationiin akka gaariitti dabarfatee ummanni illee confusionii keessa hin galu. Kanaafuu informationii barbaachisaa ta'e warri miidiyaa illee sakattaa'aati waan dhugaa Oromoon qabdu waan dhugaa sabaaf sablammoonni biyya sana keessatti argatanu kana otuu dhufee social media keessatti ummata asiifachii hin baasin sanarratti illee akka big picture ilaallee akkasitti sochoonuun jedha. Wanti guddaan biyya sana keessatti nu barbaachisu nageenyaaf economical reformiidha. Sanarratti qaamni kamillee qeerroon warri biyya bulchaa jiru tiimiin Dr. Abiy waan kanarratti ilaalcha guddaa irratti fudhatee akka hojjetanu abdiin qaba. Sanuma dhaamsi koo ammallee irra deebi'ee OBN International abdii hedduu galatoomaa maqaa community Kaalgaariitiin ammallee baga gammanneen isiniin jedha. Injifannoon kun injifannoo Oromooti keessatti injifannoo Afrikaati akka lammii Itoophiyaatti waan ittiin boonnu hojii hedduutu nu eeggata. Karaa dheeraa deemuuf deemna. Karaa deemnu kanarra immoo utubaa walii taanee akka deemnee jijjiirama kana fiixaan haa baafnu jedha. Galatoom. Obbo Mohammad Abbaa Nagaa Pireezidantii Waldaa Hawaasa Oromoo Kaalgaarii akkasumas Obbo Saamu'eel Qomichaa miseensa Waldaa Hawaasa Oromoo Kaalgaarii guddaa galatoomaa yeroo keessaniif. Galatooma. Egaan daawwattoota keenya qophiin haga ammaatti qabannee dhiyaanne kanuma gama kootiin nagaatti.